Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii kutaa lammaffaa. Hojii Yesuus hojjete qofaatti amanuun namni tokko akkamitti qajeelaa ta'uuf jireenya bara baraa argachuu danda'a? Deebiin gaaffii kanaa waa'ee kufaatii Addaamiitiin wal qabata. Kunis sababa Addaam tokkichi dogoggoreef yookaan cubbuutti kufeef sanyiin isaa hundinuu adabbiin argate hundumaa ofii isaanii utuu keessatti hin hirmaatin akkuma fudhatan akkasumas dhaloota cubbamoota ta'anii lakkaa'amanii. Macaafa faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 5. Kunoo haati koo isheen garaatti na baatte iyyuu cubbamtuu turte anis yakkaatee nan dhaladhe. Akkuma kana namni hojii Yesuus fannoo irratti hojjete kan amanu hundinuu qajeelaa, kan mudaa hin qabne, jireenya bara baraa kan qabu, nama balleessaa hin qabne, Waaqayyoof kan qulqullaa'ee fi kan kana fakkaatan jedhamee waamama. Kana jechuun kufaatiin Addaam namoota hundumaatti akka mursiisee du'a isaanitti akkuma fidee qajeelummaan Yesuus Kiristoos warra itti amanan hundumaaf qajeelummaa lakkoofsisuudhaan gara jireenya bara baraatti isaan geessa. Kiristaanonni Waaqa meeqatti amanu? Sadii moo tokkotti? Macaafi qulqulluun Waaqni inni dhugaan lama yookaan sadii osoo hin ta'in tokko qofa akka jiru dhugaa nuuf ba'a. Isa malees Waaqayyo inni biraan hin jiru. Yoos immoo sadan tokkummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Waaqa tokko qaama sadii qabu yookaan immoo qaama sadiin jiraatu jechuudha. Qaama garagaraa sadii kan qabu Waaqa tokkicha jechuudha malee Waaqa sadii garuu kan qaama tokko qabu jechuu miti. Qaamni kunneenis Abbaa, Ilmaaf Hafuura Qulqulluudha. Qaamaan garagara ta'anis waaqummaa isaaniitiin qaamonni sadanuu Waaqa tokko qofadha. Kunis Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaaf, Waaqa Hafuura Qulqulluu qaama sadii Waaqa tokkodha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26. Inni isiniif dubbatu Hafuurri Qulqulluun inni Abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin hin barsiisa. Waan ani isinitti hime hundumaas isin in yaadachiisa. Macaafa qulqulluu keessatti kutaawwan yaada sadan tokkummaa Waaqayyoo yookaan Tirinitii ibsan. Waaqayyoo kottaa nama akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti ni uumna jedhe. Akka bifa fakkeenya keenyaatti ni uumna kan jedhu baay'ina yookaan qaama lamaa olii yommuu agarsiisu jedhe kan jedhu immoo qeenxummaa agarsiisa. Asirratti Waaqayyo gaafa kottaa jedhu uumama yookaan ergamoota waameera osoo hin ta'in qaama waaqayyummaa ta'uun hubatamuu qaba. Gadi buunee afaan isaanii waliin dhoofnaa yookaan wal jala dabarsina jedhe. Gadi buunee kan jedhu baay'ina yookaan lamaa ol kan agarsiisu yoo ta'u jedhe kan jedhu ammoo qeenxee agarsiisa. Qaama garagaraa lamaa ol ta'e garuu waaqummaadhaan tokko kan ta'e agarsiisa. Asirratti utuu qaama lama qofa ta'e silaa kottaa gadi buunee hin jedhu kottu gadi buunee jedha malee. Eenyuun ergadhaa? Eenyutu ergaa nuuf dhaqaa? Eenyuun ergadha tokko yoo agarsiisu eenyutu ergaa nuuf dhaqaa baay'ina agarsiisa. Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee osoo dubbatu isin maaliif itti amantu? Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus ofii isaatii homaa gochuu akka hin dandeenye garuu abbaa isaarraa akka dhageetti akka faradu dubbata. Akkasumas fedhiin Yesuus jaalala abbaa isaa raawwachuu akka ta'e Yesuus ofii isaatii iyyuu dubbateera. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 34. Yesuus immoo nyaanni koo jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Asirratti ofii kootii homaa gochuu hin danda'u yommuu jedhu bifa namummaa isaatiin dubbachuu isaa beekuu qabna.
jaalala ofii isaa osoo hin ta'in jaalala abbaan isaa namootaaf qabu raawwachuuf maqaa abbaa isaatiin dhufe. Isuma abbaan dubbatu dubbata, isuma abbaan hojjetus hojjeta. Jaalalli Waaqayyo abbaan namootaaf qabus namni hundinuu maqaa ilma isaatti amanuudhaan du'a bara baraa irraa gara jireenya bara baraatti akka ce'uudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennani. Namni tokko abbaadhaaf ulfina kennuu kan danda'u yookaan abbaa beekuu kan danda'u akkasumas abbaa arguu kan danda'uu fi gara abbaa dhaquu kan danda'u ilmaaf ulfina yoo kenne yookaan ilmatti yoo amane akkasumas karaa ilmaatii yoo ta'e qofaadha. Akkasumas wanti beekamuu qabu tokko qaamni sadan tokkummaa tokko yookaan 1% of Trinity ofii isaatiif yeroo baay'ee dhugaa hin ba'u, ofis hin ulfeessu. Garuu inni tokko isa kaaniif dhugaa ba'a akkasumas ulfeessa. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 32. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaa inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4-5tti Yesuus abbaa isaatiin ani lafarratti ulfina siif kenneera, atis ofii kee biratti ulfina naaf kenni jedhe. Yesuus lafarra yeroo turetti mishiinarii sirrii isa kaayyoo Waaqayyo abbaan isaa isa erge qofaaf hojjetu ture. Yeroo isaas osoo hin dabarsin kan hojjetu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 4. Hojii sana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'oo. Kun ammoo namni ambaasaadara Yesuus Kiristoos ta'e tokko akkamitti hojjechuu akka qabuu fi yeroo akkamii keessa hojjechuu akka qabu barsiisa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Baay'ee galatoomii biroo gaaffii kan biraallee qaba, yeroo kan biraa walitti deebina. Egaan hordoftoota keenyaa sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Haga qophii gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa 3ffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa chaanaaliin keenya yeroo maraa soora fuula keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like share isiniin jechaa yaadaaf gaaffii qabdan koomentii nuuf godhaan affeerraa keenya.